Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 bum. Ashama harkafune obboleeyyan muslimaa kiristaanaa waaqeffataa sabaan oromoo taatanii saba biraa taatanii maatii keenya jalatti hirkamtan hundi keessanuu nageenyi rabbii bikkuma jirtanitti isin biraa haa gahuun isiniin jaa. Eegaan arraan tana nama addaa takka qabadde isinii dhufe. Namni isinis maakii TikTok namni hin beekne hin jiru. Maakiin TikTok hudhawee yeroo amma duraatiif jalaa gubatee ture. Ammaan tanammoo waan isin ajaa'ibu baatii takkaa fi lama keessatti nama yeroo jalqabaatiif foolowara 100,000 ol harkatee jirudha maakiin. Egaa maakiin eenyu akka taatee fi maakiin eessa dhalattee fi eessa akka jiraattu maakii afaan ishirraa kan dhageenyu ta'a. Amma dura sagantaa Instagram irratti yeroo hedduu wal agarree turre. Amma immoo yeroo jalqabaatiif gama YouTube walitti dhufne anaaf maakiin. Maaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durarratti yeroo tante aarsaa gootee sagantaa teenya kabajjee asitti nu warkamuu keetiif hedduu galatoomii baga nagaan dhufte maakii yeroo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Shoko galatoomii atillee waan naaf hirtiif ulfaadhu. Tole ulfaadhu maakii mee namoonni hedduun gama fuula TikTok akkasumatti Facebookaan si beekanii Tohus garuu mee maakiin eenyu maakiinoo eessa dhalattee ammaaf eessa jiraatti mee gabaabsi daawwattoota keenya himiif. Okay, galatoomii bikkiin itti dhaladhee Harargee Lixaa magaalaa Ciroo jedhamtu sakkatti dhaladhee guddadhee. Egaa bikkiin itti jiraadhu ammoo magaalaa Kaayiroo keessatti jiraadha. Galatoomii Kaayiroo keessa jiraatti. Tole mee maakiin TikTokara moo aktivistii moo maal siin jennee maakii maal jennee si waamna maal keessatti hirmaatta waan bikka dira takkatti hirkamta maakii maal jennee yoo yaamne irra hoyya. Namni irra hedduun aktivistii naan ja'a. Ani garuu falmattuu mirga namummaati. Falmattuu mirga dhala namaa uummata kootiif miidhaa uummata kootirra gahu miidhaa Oromoo irra gahu hunda karan danda'uun akka hin danda'utti baachaatiin jira saniifuu. Sagalee uummata Oromoo yoonaan jettee natti tola. Ulfaad maqaa bareedaadha kan argattee. Mee maakii TikTok hanga ammatti meeqani gaa yeroo hedduu isaa si jalaa gubatuu fi cufamu kan hin argu hanga ammatti meeqaattu si jalaa cufame mee? TikTokii hedduu na jalaa gubatee ilaalaa. TikTokii akkam fagaatu TikTokii kudhaafuu na jalaa gubatee jira. Garuu an takka TikTokii na jalaa gubatee jee dubbadheen beeku kufaatiin himachuun barbaadu maaliif diina hedduun qaba waan ta'eef guyyaa tokko garuu akkan himadhu na godhee jira 14 jee akkan dubbadhu na godhee TikTokii baatii 5 guutuu TikTokii raabadeen ture qafoon irratti cufan jechuu saniifuu TikTokiin amma bane kun baatii 2 eegan bane akkuma baneetti fooloorii agartee jirta uummata Oromoo kabajamaa fi jaalatamaa hedduun jaaladha ammasii asumaanu galateeffachuu barbaada baatii 2tti fooloowara 100 takkaa fi sancaa'unaaf wanni jaaniif jirani haa galatooman. Ulfaadhu. Mee maakii sooshaal miidiyaan kun siif maali? Sooshaal miidiyaan si fayyade moo si miidhameeti akka nama tokkotti? Ani sooshaal miidiyaan hedduu na fayyade na hin miine maaliif uummata saba kiyya karakkate kan baadiyyaa keessatti argamanis ta'e kan sooshaal miidiyaa irratti rakkina isaanii himachuu hin dandeenye hedduu jira waan ta'eef rakkina isaanii san immoo isaanirraa dhagee takkiin immoo isaanirraa fudhadhee nama dhagahuu qabu dhageessisuu waan hin jiruuf saniifuu sooshaal miidiyaan hedduu na fayyadee jira akka kiyyatti. Ulfaadhu mee egaa maakiin aktivistii taatee qabsoottuu yookiin immoo falmattuu mirga saba ishiiti. Mee maakii akka maakiitti yookiin akka aktivistii takkatti yeroon fi siyaasaa tana achi ilaaltu qabsoon tun yoon fi karaa nagayaa yookiin immoo karaa jooriin yookiin karaa qawwee karaa jaarmarrootiin yoon fi deemtee hawaasni kun itti fayyadamee galma itti gahamoo yoon fi karaa jooriin karaa nagayaatiin deemtee galma gahamee akka keetitti yeroon fi ilaaltu. Okay, yaadni keenyaa galee jira. Karaa jooriiti moo karaa jaarmarrooti jechuu keeti. Ani akka maakii takkatti gizeen dubbadhu akka maakiittiin dubbadha. Jawaar Mohammadis qabsoon isaa waan inni itti jiru hedduu natti tola waan sirriiti. Jaarmarroonis akkasuma waraana qabaachuunis bareedaadha.
Jawaar kara akka jawaar jawnitti tispreedaadha. Lameenuu tuniin deeggaran. Isaan lameenuu ija kiyya waan ta'eef isaan lameenuu bilisummaa barbaada jooran deeman waan ta'eef bilisummaan kara dhufteetti nuufaa dhuftu nuti isaan lameenuu kara deemaniin jala deemna jechuuti. Okay, ulfaadhu galatoom. Maakiin yeroon fi namoonni hedduun si arku Jowaar Mohaammed akka malee jaalatta hedduudha dinqisiifattasi. So akka keetitti Jowaar Mohaammed yoon fi biyya alatti hafee feetamoo yoon fi biyya galee saba kanaaf hojjete feetameeti. Nageenya isaatiif silaa biyya alaa taa'ee akka duraanii sanitti qabsoo gaggeesse. Nama isa dhagahu hedduu qaba miileenaan lakkaawama namni Jowaar Mohaammed jala deemu nuti ni dhageenya achi taa'es waan barbaade nu ajajuus ni danda'a garuu inni biyyattiin deebi'aa eegee jeefuu dhaamsan qaba bikka inni itti tole haa ta'u mootii keenya inni garuu rakkoo hedduu jira rakkoo hedduu deemaa jira amma dheengadda waan tokkoon dubbachuu barbaada hangaasaa maal jee ni gingisanii je icciti ni gingisan malee hin dubbatanii Jowaar Mohaammed ifeegi yookiin biyya taa'e yookiin yoo biyya deemtes ifeegi jee jira saniifuu biltsiginnaan Jowaar Mohammediif waan qopheessitee jira jechuudha akka hangaasaarraa akka maakitti akka nu wadheetti jechuu saniifuu qeerroo fi qarreen Oromiyaa Jowaar Mohaammed eeguu qaban kan duraanii daran jechuu maaliif sa'a ammaa tana keessatti dheengadda jarri amma jechuu jiru amma dheengadda dhageessee jirta Jowaar Mohaammed wada siyool jechaa jiran isaan siyoolii keessaa seenaniiti akka mataa isaaniitiin jannataa fi azaaba uuman takkatti jechuu uummanni kun saniifuu uummanni kun nama Jowaar irratti ammas kaleessas dhaadataa jiru arras dhaadataa jiru saniifuu uummanni Oromoo immoo ija banatee hayyuu isaa dhabaa jira sa'a kanatti qaroo meeqa dhabaa jira uummanni Oromoo ija banatee warri biyya jiru Jowaar Mohaammed eeguu qabaa jechuun barbaada eegaadha. Qaroo keessan eeggadha jabeessaa bikka inni itti tole nuuf haa ta'u jechuun barbaada galatoomi. Ulfaadhu. Okay, mee Maaki amala keetirraa waan hedduu jaalattu waan sitti tolu mee waan sadii nuuf himi Maakiin amala ishirraa maal jaalatti? Ani amala kiyyaan wallaahi laazim wallaahi wallahi lazim sinja ani hedduu qaanfadhanii bita namni adi wallahi lazim namni garuu waan hin qaanfadhutti hin fakkaatu hedduu nama qaanfatu ani kararratti amma fakkeenyaaf yoo nama abdii dhugaa dubbachuudhaaf amala kiyyarraa kan hin jaaladhu tokko faanin qaanfadha amma nin qaanfadhu yoo hin namni kuni Maakiin ni qaanfatti akkamitti qaanfatti ni jaanin beeka nama kararratti hin arke nama hedduu maakii jaanii gisee na dubbisan nama kophee baafatee fi bu'an kararra jechuudha. Qaanyi gisee jiru kabajaa namarraa hedduun nama kabajaa jechuu barbaadeeti kana amala keessaa hedduun nama kabajaa tokkoffaa lammaffaa immoo yoo namni na tuqe malee nama hin tuqu gisee namni na tuqe immoo booksii tanaatu tanaanin dafee namadha booksiin namadha dafee jechuudha dafee harki kun maal isa naan jaa namni reeddu lammaffaan kana sadaffaan immoo amala keessaa sadaffaanii kanatti tolu na gaafatteemi lameenummaan kun naaf haa ga'u bakka. Tole galatoomi. Mee Maaki koomentiin hanqaarraa hannamtee akkaan si mufachiifte yookiin si aarsite koomentii akkamii? Ay abdii koomentiin maal na aarsiteeti akkuma jirutti akkuma na arrabsanii jiran egaa Oromoo osoo hin ta'in diinni kiyya guddaanis nafxanyaaf bilisiginnaadha akkuma na arrabsanii jiranii takkaa wallaahi koomentiin nama na aarsitee hin beektu ajaa'iba takka na aarsine wallaahi. Si aarsitee hin beektu jechuun walumaa galatti. Waan xixiqqoo tanaaf bikkan kennu. Okay, galatoomi. Mee Maaki akkan silaalutti gaa'ela hin raawwanne yookiin heerumtee hin jirtu mee ulaagaa dhiirti si fuudhuu qabdu guutuu qabdu mee waan afur nuuf himi Maaki dhiirti si fuudhuu qabdu ulaagaa afur waan ishiin guutuu qabdu maali? Waan afurii. Yaa. Amala. Takka.
tokkoffaa amalee qabeessa ta'uu qaba. Lammaffaa kabajaa beekuu qaba. Sadaffaa sabboonaa ta'uu qaba. Sabboonaa dirqama akka kiyya gabbee sooshaal miidiyaa irra dubbachuu osoo hin ta'in nama bikka deemutti eenyummaa isaa beeku. Namni abbaan fedhe yoo dubbates eenyummaa isaatiin deebisaa gahaa nama deebisuu danda'u. Fakkeenyaaf namoota tokko jira Oromootii kan maalummaa isaa hin beekne jira nama akkasiin fedhanii. Sadaffaan kana afraffaa itti afraffaan kana akka malee na jaalatu akka malee Allah matarra na qabatee qadeemu. Wow, afran kana jechuun okay dhiirti ulaagaa kana guutan maakiin lafa jirti asumaanuu jechuun barbaada mee gaafiin itti aantu mee maakii gaafii namni yoo si gaafate maaltu siin gahe jettee namaaf deebistu gaafii akkami? Maaltu siin gahe kana maan jedhamu? Hin heerumtu maal abbaa keessi gahe? Egaa maaliif ani heeruma jechuun wanni saatu ideertu gaafii si jaade yoo si gaafatan maaltu siin gahe jettee deebistaaf jechuudha. Taani malee dhabee maal miti saniifuu gaaffiin akkanaa nama dubartoota ta'ee dhiirri tokko hin heerumtu maal jecha gaaffii akkanaa nama gaafachuu xiqqishoon hin ulfaata. Saniifuu jireenyaa fi abbaatu beeka waan ta'eef maaltu siin gahe jennee. Mee maakii wanni ati muuxannoo ittiin qaba jettee yaaddu fakkeenyaaf diraamaa walaloo maal haa ta'u garuu ati ittiin hin hojjenne maali mee wanni dandeettii itti qabdu itti hin hojjenne? Wanni dandeettii itti qabu drama hojjechuu duraan biyya ta'e gaafa ispoortii hojjechuun ture ispoortii irratti gaafa ispoortii hojjetu sani madraka jedhamee akkanatti achi gubbarratti drama hojjennu ture drama hojjechuu fiilima akkanaa waa'ee Oromoo irratti if duraniin hojjedha jee yaada. Waa ulfaadhu galatoom. Maakii mee egaa mudannoo namni hin qabne hin jiru mee mudannoo ta nama gaddisiistu ta'e ta nama hofalchiistu ta jiruu ta'e keessatti si mudatte keessaa mee ta nu himuu dandeessu yoo nufi qabaatte nuuf himu. Okay, mudannoon hin beekni gaa nama hofalchiistu dhabuu garuu guyyaa sana hedduun gadde. Mudannoo ta foonii takkan siimata saree hedduu sodaadha. Okay, sunni dheeratti waan ta'eef mudannoon gaafa biyya jiru saree ani yoo namni na tumuudhaaf nama sodaatu tokkollee ganda keessatti illee takka nama sodaatu miti ani garuu saree yoo namni natti fidee dhufe dhugaa nama sanii tuqaan guyyaa san namni sun akka fedhe na godhuu danda'a akkas jennaan immoo saree fidanii dhufina saree hedduu sodaadha. Uummanti jummata foon biteettee na ergite foon kiiloo takka biteettee gisee na ergitu foon bituudhaaf suuqii wanni dhaqee bikkas foon itti bitan foon kiiloo takka bitee akkuma bitee karaa manaa deemutti saree na laalte namni saree jala taa'ame an saree jala taa'ee iddoo isiin urgufattee na fuunfattee na bira kuttu wallaahi miila kiyyaan dura fiigee na qabdee na nyaatu san irra na jira jechuudha osoo an tuyee saree jalan taa'u saahiboonni kiyya sababa kana karaa na jalan deeman jechuudha waaniin fiiguuf amma gaa sareen gisee na laaltu numaan fiige gaa sareen na jala fiige annumaan fiige numaan kufe foon ganama qabee deeme halkan ishaayini beeytaami ganda namaa miilli kun na caccabee ispaaltii irratti dhiiga ta'e akkasitti ispaaltii irra kufee ganda namaa anna ciibsanii jiran rukkubee na ciibsanii ummaatti yemmuu michiyyoo foon qabdii eessa kutteettee ganda keessa na barbaadaa jiran an takka daqiiqaa takkatti ergiteen daqiiqaa takkatti ol deebi'a nama hedduu turuu miti ganda keessa deddeemu michooti namaa fudhate maaltu jedhani gandi guutuu na barbaadanii ani immoo foonis hin agarree hibibuu caccabe akkasittiin galgala ishaayii mana deebi'ee ummaantiyes ruuza hin goone suugoo dinnichaadhaan nyaatanii siin ja'a. Kana mudannoon an qabu. Akkasitti ganda azaa gootee jechuun faraqaa sareedha. Waaw warri kaayiroo jirtan saree qabaddaa dhaqaa. Sareen bargiseen takka fiigee saree meeqaan na jala fiigee mana namaatiin seenee malee sana na nyaatti. Maakii yaada. Sababan wallaahi sababan. Sababa osoon fiiguu saree jalaa kufee wallaahi jilbii kunuu na sosollaqee jiru nan qabu dhugaa dubbachuudha saree hedduu sodaadha.
ulfaadhu mee yaada hawaasarraa dhufeetu jira. Maal jaa yaadni kun maakkii teenya hedduus jaalannaa hedduus kabajnaa immoo quraana ni qaraataa yoo hin qaraane ganaa yookiin wilii sa'a dheertuu qabda akka qaraatu siif dhaamnaa kanuma maal jettaan ati hawaasan? Quraana qareetiin jira garuu quraana qareetiin jira hadiisas baradheen jira nin beeka waa'ee amantii xiyyaatis amuun warri xiyyaa nama oromummaattis jabaa nama waa'ee amantiitis jabaati warri xiyyasii galee quraana tumamnaati qaraanee jira. Ulfaadhu maatii siyaasaa tana walumaa galatti warri keessaa bahii yoo sin jaan ni baatamoo itti fufta? Warri xiyya ganda gootaati ganda waa'ee oromummaatti illee namoota hedduu dhabanii saniifuu takkaan anjaaniin beekanii ilaa ammaatti illee warri kiyya doorsifamaatti kan jiru biyyatti saniifuu ani qabsoo kiyyatti fufaan jira jechuudha. Takkaan aan hin jenne naanis hin jiran. Maaki TikTok kana nin haqa jettee guyyaa murteessite ni jira? Wallahi abdi takkaa TikTokiin haqa jeen beeku TikTok ifumaaf na haqa gisee hunda. Takkaa yaadeen beeku isuma na haqa jira ilaa irraatu. Takkaa yaadeen. Osoo yaadeen haqa baay'ee beeku. Ganama gisee kee TikTok inuma hin jiru gisee hundaa'u takkaa ni haqa jeen beeku ifumaan na haqa jira maaliin haqa jetteeti. Ulfaadhu. Mee maaki garaagarummaan wallisaa yookiin wallistootaatii fi tiktaakeraa maali? Mee lamaanuu ni wallisan tiktok irratti illee ni wallisan garaagarummaan wallisaa fi tiktaakeraa jidduu maali? Nuti gaa garaagarummaa hin qabu jeeti yaada wallee akka kiyyatti maaliif aan akka kiyyatti gaa anama wallee takka giseen hojjadhu wallee san usee afaaniin osoo hin beekin walqixan jaa wallee isaan hojjetan wallee san walqixa jechuudhaaf immoo dirqama dhaggeeffachuu qabda. Wallee haaraw baate hunda taa'eetiin dhaggeeffadhee dura baree waan isaan jaan akkaataa isaan jaan afaan kiyyaa walqixa godhee lafaatii meeqaaniin dalayne jechuudha. TikTokii wallee dura dhaggeeffannee akkanumatti usnee kaaneen dalaynu saniifuu lafaatii walqixa qabnaa. Artiistoota keenyas ni jaalladha ni kabajna. Saniifuu garuu isaan gaa hedduu dararamaniiti hedduu waa meeqa ta'aniiti kan hojjetaniiti salphatti hojjenna kan isaaniitti nurra caala garuu garaagarummaa ni qaba xiqqoo. Okay, ulfaadhu maakii mee gaafileen takka haga afuriituun bikka duwwaa guuti jetti bikka duwwaa dhabuutta. Ani dafee hin dubbadhu garuu bikka duwwaa xiyya yoo xuuxan wal hin dhiifnu jetti gaafin. Jaalallee xiyya yoo xuuxan shugguxiidhaan ni sirra. Dafee hin dubbadhu garuu. Shugguxiidhaan ni sirra. Diu. TikTok kanarraa Obeekadha warri jaalallee ishii naannessitan dhiiras ta'ee dubartiidhi. Okay, gaafin ittaan tokko jetti TikTok kanarraa silaa bikka duwwaan jiraachuu baate TikTok kana numan dhiisa ture. Oromoo tiyyee silaa jiraachuu baate TikTok kana gubbaa dhugaa dubbachuudhaaf habashaaf jee TikTokiin banu waan Oromoon jirtuufi. Ilmi namaa silaa bikka duwwaa ofirraa dhiisanii natti tola. Walqeequu gandaan walqooduu walqeequu fi gandaan walqooduu silaa dhiisan hedduu natti tola. Ani bikka duwwaa silaan godhe natti tola garuu amantiin biyyi naan hayyama malee. Jawaarii fi Hacaaluu silaan liqisaatii mutaattuu jedhan san harka kiyyarratti isaan tumadhe natti tola garuu amantiin koo naan hayyamu. Galatoo. Okay, kanneen armaan gadii keessaa filannoodhaan deebisii jetti gaafiin mee gaafiin duraadhaa akkana jetti. Sahaabonni ergamaa Rabbii yeroo jalqabaa eessatti baqatan biyyatanitti? A. Makkaa, B. Madiinaa, C. Habashaa, D. Hunda. Habashaa.
habasha Allahu akbar harkatee jirti. Okay. Gaafiin itti aantu maal jetti waraqaa arra nuti itti fayyadamnu tana yeroo duraatiif kan hojiirra oolchi biyya tana itti gaafiin A Chaayinaa B Araboota C Ameerikaa D Indiyaa. Araba. Araba hidhatkan gaafii takka harkattee maakii gaafii takka dhatti. Okay, gaafiin akkana jetti yeroo jalqabaatiif wanni rabbiin uume maali? A arshii B qalama C kursii D dachii. Qalama. Qalama. Allahu akbar harkattee jetti. Okay. Kanneen armaan gadii keessaa magaalaa guddittiin Suudaan kibbaa yookiin Saawut Suudaan kan taate magaalaa tam jetti. A Guumaa B Rumbeek C Juubaa D Kaartum. Irra deebii. Kanneen armaan gadii keessaa magaalaa guddittiin Suudaan kibbaa yookiin Saawut Suudaan kan taate magaalaa tami. A Goma B Rumbek C Juba D Khartoum. Juba. Juba! Wow, wow, wow. Harkattee jirti. Okay. Guyyaa qiyaamaa ilmi namaa dura maal irraa gaafatama? A zakaa B salaat C hajji D sooman. Salaata. Salaat. Wow, Allah akbar harkattee jirti. Afaan Oromoo akka Afrikaatti sadarkaa meeqaffaa irratti argamu jetti gaafiin. A sadarkaa tokkoffaa B sadarkaa lammaffaa C sadarkaa sadaffaa D sadarkaa afuraffaa. Sadarkaa sadaffaatti argamaa yoo rabbi jee sadarkaa tokkoffaa ni ta'a. Sadarkaa sadaffatti argama. Waaw harkattee jirti. Okay, Oromoon ilmaan meeqaa qaba? A takka B lama C sadii D afur. Lama. Lama. Waaw harkattee jirti. Okay, gaafiin itti aantu akkamitti filannoo kee himee jirame osoonii fi maakiin yeroo dura hirribaa kaatu Ameerikaa keessatti of agarte maal goote dura? Ameerikaa keessatti yoo inni argamu. Dhugaa waa hedduun godhaa waanuma Oromoo irratti waan mataa kiyyaa tokkoon hin hojjedha. Waanuma Oromoo irratti jechuudha. Dhugaa hin yaadne egaa yaada osoo hin yaadini hin beekne wallaahi waan naan godhu. Waa hedduun godha garuu akkasii naaf fudhadhu waa hedduun godha. Waanuma Oromoo irratti. Tole ulfaadha. Gaafiin akkanatti gaafilee kanneen akkuma reefu filannoon deebisii jetti mammaaksaa. Dhukkuba Aboo gahee rabbi jee gahee. A sangaa hin qalan dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu. A sangaa hin qalan B kormaa hin qalan C re'ee hin qalan D hoolaa hin qalan. Irra deebisi. Dhukkuba lukkuutiif. Okay, dhukkuba lukkuutiif sangaa hin qalan. Sangaa. Sangaadha. Egaa filannoo godhu. Irra deebisi irra deebisi. Irra deebisi asirra. Okay, dhaggeeffadhu gaafiin akkana itti maakii. Dhukkuba lukkuutiif bikka duwwaa hin qalanii jetti gaafiin. Filannoon godhi garuu filannoon bareeda. Filannoon bareeda laata. Dhukkuba lukkuutiif. Filannoon bareeda filannoon irra deebi'ee. Filannoon si godha? Sangaan qalan. Harkattee jirta. No, harkattee jirtaa already. Sangaan qalan. Harkattee jirta. Tole daawwattootaa fi kabajamtootaaf daawwattoota hundi keessanuu hanqa ammaa san waliin turtan sagantaa abdeetii maakiidha. Sagantaa keenya xumuruun duratti maakiin yaada yookiin gaafii yoo kan qabaattu ta'e carraa ishiifin kannaa egaa hanga dhumaa waan nu daawwattaniif asumaanuu irra deebi'ee galatoomaa isin jaa maakii yaada
yookiin gaafis yoo qabaatte sumaanu. Ay galatoom ulfaadhu atileeni. Yaadin anda barfachuu barbaadu warri Facebook irra jirtanii keessaan ibsanii warri naa barreessaa jirtan galatooma ulfaadha. Facebook irraa maaliif baddee warri naa jettan Facebook irraa Facebookni qabu lama qaba amma Facebookni lameenu gurguramee jira guddaan Facebookni guddaan qabu duraan immoo gubatee jiraan immoo beeytanii saniifuu gurgura keessa waan jiruuf amma immoo yeroo dhiyootti Facebook biraa baneetiin dhufaa. Saniifuu galatooma ulfaadhaa hin bannee jechuun barbaada. Atilee naa jiraadhu waan na afeerteef galatoomi abdee koo. Tole hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa hanga sagantaa birootiif walitti deebinutti sagantaa kana akka itti boortanii fi akka waa irraa itti barattan abdiin qabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum bum bum. Ciao. Bum.